nagaa akkam jirtan hordoftoota nagaa tiubii baga deebitanii gara chaanaalii kanaa nagaadhaan dhuftan. Har'allee barumsa Ingiliiffaa afaan Oromootiin kan jedhu isiniif qabadhee dhiyaadheen jira. Barumsa Ingiliiffaa afaan Oromootiin viidiyoo hedduu sirriitti viidiyoo baay'een hojjetamanii jiru gara viidiyoo 200 oliiti jechuudha. Kanaafuu irraa fayyadamtanii seenatoo chaanaalii nagaa tiub jedhu kana keessa laalaayi irraa fayyadamtanii afaan Ingiliiffaa afaan Oromootiin jechuudha. Akkasumas yeroo akkanatti barannu kana warroonni afaan Ingiliiffaa dubbatanis afaan Oromoo irraa baratu jechuudha. Kanaafuu isin na waliin turuu hin irraanfatinaa. Har'a maal barannaa? Akkamitti bareeduma namoota akkamiin ibsina afaan Ingiliffaatiin. Bareeduma ta'uu danda'a, dhaabbata isaanii ta'uu danda'a, dhiiraa gabaabaa bareedaa karaalee adda addaatiin ibsina jechuudha. Namoota namni sun amma fakkeenyaaf dhiiraafis dubartiidhaafis kam akka fayyadamnu ni ilaalla jechuudha. Amma warroonni haarawaa taatan subscribe gochuu hin irraanfatamu jechuudha. Amma gara viidiyoo keenya deemna. Like godhaa viidiyoo, like godhaa eegalaa. Tokkoffaa amma maal jedha? Describing characteristics of a people jedha. Amala namoota ibsuudha. Amala namoota kanarraa eegalla jechuudha. Dura amma bareeduma yoo jedhu amalarraa eegalla jechuudha. Okay, what is he like? What is he like? Jennee gaafatamuu dandeenya yookaan what is she like? Inni maal fakkaata? What is he like? Inni maal fakkaata? Jedhamee gaafatamuu dandeenya. What is he like? Maal fakkaata? Amma kun maal jaalata osoo hin ta'in maal fakkaata kan jedhu bakka bu'a jechuudha. Maal fakkaata kan jedhu bakka bu'a. Maal fakkaata? Maal jaalata osoo hin ta'in maal fakkaata jedhee akkanatti gaafatamuu dandeenya yeroo baay'ee. Maal isheenis what is she like? Amma isheen maal fakkaatti jedhamneetis gaafatamuu dandeenya. Kanaafuu amma amala isheetiin yoo eegallu maal jechuu dandeenya? Honest. Nama amanamummaa qabu ni jira miti? Honest jenna. She is honest yoo jenne amma isheen amanamtuudha. She is honest. Nama amanamaa, nama haqaan deemu jechuudha. Nama amantu ni jira miti? Namni amanamu tokko maal jenna? Honest. Nama amanamaa honest jenna jechuudha. Inni biraa immoo straightforward. Nama yoo ibsinu maal jennee ibsuu dandeenya? Straightforward. Nama waan sirrii dubbatu jechuudha. Nama sirrii deemu. Nama dagalee deemu osoo hin taane dagalee hin jedhu deemsa isaa dhaabbata isaatii miti. Yaada haasaadhaanis ta'uu danda'a. Straightforward. Nama sirrii ta'e jechuudha. Wanta dubbatu sirrii karaa sirrii ta'een dubbata. Direct setti dubbata jechuudha. Malee dagalee nama deemuu miti. Isiniif gala jedheetan yaada. Maaliif nama sirriitti waan fayyadamnuuf afaan Oromoo keessattis straightforward jedhame jechuudha. Nama akkasii confident jechuun immoo nama ofitti amanamummaa qabu yoo ibsinu confidence nama qabu jennaanti. Yeroo baay'ee confidence namni qabu nama ofitti amanamummaa qabu jechuudha. Confident. Shy yoo jennu ammoo nama qaana'u yeroo baay'ee namootaan amma fakkeenyaaf namoonni tokko haasaa yoo haasa'an iddoo adda addaatti ni qaana'u. Haasaas hin haasa'anii haasa'uu qabanis hin haasa'an jechuudha. Shy jennaan isaan ni qaana'u jechuudha. Wanta qaana'uu hin qabneefis kan qaana'an jechuudha. Wanta dubbachuu hin qabneefis kan qaana'an jechuudha. Akkanatti ibsuu dandeenya jechuudha namoota. Inni biraa immoo maayini outgoing namoonni outgoing jettanii yoo ibsitan namoota hedduu walii galan. He is outgoing yoo jettan inni namoota walii gala jechuudha. Iddoo deemetti namoota walii gala. Dafeet hiriyyaa uummataa namootaan dafee walii kan galu ta'e outgoing jenna jechuudha. Patient kan itti aanu immoo maalidha jedha? Patient.
Patient kan jedhamu nama obsa qabu. Obsa. Ni beektanii miti obsa. Obsa yoo qabaatte you have patience. Patient. Nama obsa qabu yoo ibsuu barbaanne jechuudha. Obsa. Patient. Inni biraa immoo nama arjaa ta'e. Nama namaaf yaadu. Ammoo kennuu qofa ta'uu baachuu danda'a. Yaadaan ta'uu danda'a. Kan namaaf mararfatu jechuudha. Kind. Arjaa jenna jechuudha. Kind. He is kind. Inni arjaadha. He is kind jenna jechuudha. Inni biraa immoo negatiividhaan yoo laallu aga ammaa kan laallee positiividha. Wanta namoonni ta'uu qabu. Wanta nu hunduu ta'uu qabnudha jechuudha. Kan aga ammaa ilaalle amma immoo asirratti namooti tokko amala namoonni tokko agarsiisan garuu wanta ta'uu hin qabne jechuudha. Dishonest ofitti amanamummaa kan hin qabne jechuudha. Nama hin amanamne dishonest. Ofitti amanamummaa kan amantaa hin qabne. Amantaa waan jedhu waan biraati miti. Kan hin amanamne kan jedhudha jechuudha. Unkind. Kun immoo oppositii maaliti arjaati jechuudha. Nama waa kennuudhaaf nama yookaan nama gargaaruu barbaanne akkas jechuuti. Unkind jenna jechuudha. Unkind jenna inni kun immoo maalidha? Asitti hedduu ta'uu danda'an garuu kanan isin dhiyeessee kanuma har'aa fi selfish. Amma kana yeroo baay'ee dhaga'uu dandeessan selfish. Inni selfish. Akkanatti afaan Oromoo keessayyuu namoonni baay'ee yoo haasa'an selfish. Inni immoo selfishidha ni jedhan yeroo baay'ee. Nama of jaalatu wanta hunda anaaf qofa kan jedhu beektani nama akkasii jechuudha. Selfish jenna jechuudha. Selfish jenna jechuudha. Selfish. Amma ammoo gara maalii deemna jechuudha. Bareeduma ibsuu keenya deemna jechuudha. What does she looks like? Yoo jedhamtan amma isheen maal fakkaatti? Yookaan isheen akkam jirti? Amma namootaan yoo wal argitan maal osoo haasa'aa jirtanii isheen maal fakkaatti? Inni maal fakkaata? Akkamii bareedumni isaa jettanii yoo gaafachuu barbaaddan what does he looks like? Yookaan ammoo what does she looks like jechuu ni dandeessan jechuudha. Amma maal jettanii ibsuu dandeessanii? He is handsome. Kana dhiiraaf fayyadamna. He is handsome. Inni bareedaadha. Yookaan bareeduma ibsuuf jechuudha. Bareeduma afaan waan biraatiin maal jedhama? Bareeduma qofa jedhama natti fakkaata. Mee yookaan afaan jechuun jecha biraatiin yookaan ibsamu ta'e naaf barreessaa koomentii irratti. Bareeduma jedhama natti fakkaata. Dhiiraafis afaan Oromoo keessatti inni bareedaadha jechuu barbaan. He is handsome kan jedhu bareeduma agarsiisu jechuudha. Asirratti amma jechoota bareeduma agarsiisan. Beautiful. Inni itti aanu immoo beautiful kan jedhu kunillee bareeduma agarsiisa. Keessattuu amma dubartootaaf jechuudha. Shamarraniif beautiful, she is beautiful kan jedhu kana isaan ibsuu ni dandeenya jechuudha. Isheen bareedduudha yookaan sirriitti bareeddi jennee ibsuuf nu gargaara jechuudha. Bareeduma alaa qofa uffannaa ishee qofaa miti jechuudha. Amma beautiful kan jedhu kana kan fayyadamnu keessa ishee waliin wal qabsiisne jechuudha. Nama namatti tolu tokko ni jira miti. Bareeduma sirriitti nama amma namni tokko bareedumni isaa uffannaa isaa qofaa miti kan yookaan kan nutti toluu danda'u waan biraatiinis ta'uu danda'a. Keessa isaaniitis nutti toluu danda'ani. Kanaafuu isaaniin jecha kanaan ibsuu dandeenya jechuudha. Jecha kanaan ni ibsina. Amma immoo inni biraa maal jechuu dandeenya? Jecha cute jedhulee fayyadamuu ni dandeenya jechuudha.
jecha cute. Amma immoo isa kana immoo yoom fayyadamna daa'immanii ta'uu danda'a. Akkasumas beeyladoota itti dhiyaannu beeyladoota manaatiifis ta'uu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf kan akka adurree it is cute jechuu dandeenya. Akkasumas daa'imman he is cute inni akka bareeduma agarsiisuu yookaan kan namatti tolu agarsiisuuf fayyadamna jechuudha. Daa'imman jechuun amma kana namoota guddaadhaafis ni fayyadamna garuu irra caalaa isiniin jechaadha jechuudha. Irra caalaa he is cute, she is cute kan jennu wanta xixiqqoodhaaf irra caalaa jechuudha. Yookaan daa'immaniif akkasumas beelada manaa xixiqqoo ta'an akkasiif fayyadamna jechuudha. Inni biraa immoo pretty. She is pretty. Pretty kana kan fayyadamu bareedumaaf kanallee jechuudha. Namni tokko yoo bareedee isinitti dhufe amma isheen osoo amma dubarri tokko yookaan shamarreen takka bareedee isinitti dhuftee yookaan isin waliin namni tokko si waliin osoo haasa'aa jiraate she is pretty. Isheen bareedduudha jechuus ni dandeessa jechuudha. Isheen bareedduudha. She is pretty. Kunillee bareeduma agarsiisa. Garuu kun beautiful kan jedhurraa maattu adda isa godhaa. Irra caalaa kun alaa jechuudha. Bareeduma alaa agarsiisa jechuudha. Bareeduma alaa. Fakkeenyaaf uffannaadhaan namoonni sirriitti of bareechan ta'uu danda'a. She is pretty. Amma yoo uffannaadhaan of bareechite she is pretty jechuu dandeessa jechuudha. Kanaan waan wal qabatuuf jechuudha. Amma kanneen yoo argitan she is pretty, he is handsome, she is beautiful. Amma jechoota sasalphoo kanaan hima sasalphaadhaan asitti isiniif barreessee jira jechuudha. Kanneen amma kanuma duratti jedhaa deemne san jechuudha. Kanuma viidiyoon keenya akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Bakkuma argitanitti nagaa ta'aa baay'een isin jaaladha. Garuu isin subscribe nan gootanii like isin gootanii gaafillee hin gaafattanii. Gaafii gaafadhaa, like godhaa, subscribe gootan ammoo mallattoo bilbilaa tuquudhaan ol kan jedhu irra gochuu keessan irraanfatinaa. Viidiyoon keenya akka isin bira ga'u jechuudha. Amma bakkuma argitanitti nagaa ta'aa baay'een isin jaaladha. Bye.